nifannimnaa isa kana sheeticha kana fannimneeti akka inni gartee magaalaa tana keessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya gaasumaanuu jaalattii teenya toonni irraa kaati qilleensarraan isin biraa geessu. Arraan tana waan ajaa'ibaatiin dhagaa jira waan adeemsa hin taane hundoo waan hin taaneen dhagaa jira akkam daawwattoota keenya. Hayi wanti kanaa kun qaanii maali waan kanaa kun mee hayi namarratti ofuun waan hin taane waan fokkottuu dhaqee gaa kun maali yoo ta'an sheetichi dhaqeetiin waan hin dawaa godheef waan ta'aaf faamiidha. Faamii maraatee gartee akka malee irra jiru birraa geesse waan kana birraadhaa geesse birraadhaatutu qabee bira geessee sheetichi odoo hin ta'in wallaanee rabbi hojjaan godhaaf jeeni isaan kana waan san godheefi wallaanee gartee faamii fayyise. Amma waan hin taane irra yaadaa jiran waan hin taane jechuudha. Hayi sheetichi san kanaa kasiirii godhuu jaaniiti sheeka siirii jaanii kanaa agartee biyya balleessaa jiru jaaniiti kunnoo irra wal mareechaa jiran jechuudha. Hayi wanti kanaa kun hin barbaachisu. Dawaa beekisaa godheefi hayyaa waan addaan nu qabate yoo daawwattoota keenya waarra hayi ammaan dhufee kam jettaanu waan kana dhagee sheeka wanti ati irra jirtu ummanni gartee itti dawaa gootee fi birraan itti geesse kun faamii fi ayyaan fa'a. Waan hin taane irra jiran sheeka if eeggannoo godhi sheeka an siidhaameetiin jiran if eeggannoo godhi sheeka birraan gartee bikka inni si geesse guyyaa sanatu hin taaneef birraan na fideetteetiin waan kana harkaasii jibbite jechuudha. Narraa gartee an birraa waan kana hin fadhu an gartee asii deemuu qabaatteeni hayi kunnoo ammaan tan waan hin taane sirra yaadaa jiran mee kamiyaa rabbi wajjin siituutuutu wanta ta'eef sababa gaa. Dawaa gootee fi fayyifte isumaa waan magaalaa tana balleessi jiru jaanii kunnoo waan hin taane akkana sirratti haasawaa jiran sheeka qabnee gartee kana fannifnee hidhuu qabnaa kun illaanuu sheeka hattuudha. Hayi mee waan akkanaa tun qaanidha ni fakkaatti daawwattoota waan hin taane dawaa isaa godheef waan kana dawaa isaatu sheeka gartee birraan qabee itti geessinaan sheekaa utuu muugaan jechuudha guyyaa sanuu. Amma fayyeetiin alhamdulillah mana isaa hunda barre jaaniiti sheetichi hattuudha nama biraatu beeyta waan kana akka kana si godhee kasi taasisee isaa siirii ka godhe isaa inni siiriin godhu hayi deemeeti namarraa eegama. Yaa sheeka ifeeggannoo godhe kana meequ rabbuma ifeeggannoo godhe nama si dhufe gartee nama gartee ifi si dhufe malee deemtee nama hunda jala hin deemin. Nama hunda jala deemtee waan hin ta'a gartee bikka malee isin dhaabbatii yaa sheeka. Sheeka amma wal mareetanii laal waan hin dhageetiin jiran. Wal mareetanii namni waan hin taane hunda laal sirratti as fi'uudhaaf. Qabnee kana fannisuu qabnaa jaanii kunnoo akkanatti barra magaalaa tana haasooni kana kan illaanuu kaa siirii godhu jaanii laal barra waan hin taane hunda haasooni. Hayi aboo birraa rabbii waan akkanaa kanarraa waan akkanaa kana gartee qorattu malee deemii yoo birraati nama nagiyaati. Hayi amma kunnoo isa fannifnaa jaaniiti waan biraa haasoon si duubatti hayi waa meeqaan nagee jiran waan hin taane hunda haasoon. Yaa sheeka if eeggannoo godhe immoo siimeetiin jira yaa sheeka. Sheeka sin fannisin ummanni dhugaan siiman deemtee bikka hunda dhaabbattee gartee waan hin taane nama gartee si dhufu mana kee ifiif si dhufan miidiyaa kana gubbaa baaniitii kunnoo fi akkana goona waan hin taane hunda haasoon ilaalla sheeka gartee sheeka kana fannisuu qabnaa jaaniiti haasawaa jiran. Iccitiidha waan kana gartee fanniif isa qabneetuma fannifna malee akka hin dubbanne naa jira. An beeknaa un beekan isaanii akka namni nan beeknee tokkotti haasoon. Ayi nuti si qabna rabbi wajjin si qabna gartee waa hundaa nu bira dhaabbattee wanti kun akkana ta'e nu gorsaa ta'e turte galatoomi galanni keetiis hin badin rabbiin gartee rabbiidhaaf galata alhamdulillah galata rabbii ammoo daawwattoota waan akkanaa kana biyya tana gartee tan laaqaa jirtu ta as keessa gartee magaalaa tan wali garagalchanii waan hin taane hunda godhaa jiran waan hin taane qonnoola anama manni keenya ka biyya tanaa waan yoo ati gooteef si godhan malee na gooten jaan akkami waan akkanaa kana ati goota jaanii kunnoo dhaadatanii waan hin taane siitu beekaa na beekaa malee ati hin beeytu jaanii barsi gubbatti kunnoo aye me amma sheekaa waan hin taane go'aasoo naan caljeetiin ta'a
garuu gaa yoo dhagaan yoo gartee naa kana beekan gartee ati sheekaa jirtaa sheekaa san ni beeyite akkaan beeku gartee yoo beekan isaan bika sanitti unaason akkumaan dhaqatti nama wajjin hin dhaqe bika san isa kana fannifnee qabnee gartee hidhaa buufnee fannisuu qabna akka hin taane godhuu qabna ka magaalaa shororkeessee isa beeki isaa tuutu du'a godheefi waan kana isaa du'a godheefi wal qixxeessee waa hundaa'uu irratti jaayisa godhee birraan akkasii geessee fi rabbi wajjin fayyisee mana isaa hunda dhaqanii baranii ati bara eega mana nu barte jaaniin atummaa mana nu bartee eegaa ati mana nu barte isa dheeyneetuma suuta fannifnaa sheeka maal du'aa godhaa miti san du'aa siin godhu isa kasiirii si godhee jaaniitti faamii fi ayyaan hundatti himan ayya ani beekne egaa faamiin kana jira maraataa duraan gaa dhugumaa maraatee gara siiriitti godhanii akkuma gartee amma wanti isaan haasawaa jiran kun sheetichummaan kun siiriitti godhee gartee nummaan irraa haqe akkas godhaa jiran waan akkanaa kana duuba ifiif waan hin taane keessa seenanii ifiif dalagaa jiran nama itti godhe odoo beeytuuti isaatu godhee nama gartee siirii si gooyse san qabaa dura nama sani ka siirii si gooysan malee isaan godhetee sheekan koomatiin waa takka godhuu hin dandeessan irraas boruus sheeka gartee bira jirra inshaallah rabbi wajjin waa takka qeensa irraa cabsuu hin dandeessan qeensa mee kunno isinii nama faami isinii nama gartee sheeni si fayyise san si fayyisee isinii nama mee qeensa irraa cabsa wallaallaa kan faami magaalaa tana keessa waliin jirraami egaa aboo harifo taa'uu baannaa moo ayyaan dhoorki jaarsa kee kana akka fannifamu godhin dura nagiyaan gartee dhoorkii taa'ee deeysi ni gartee waan maleettis ni naqin nama akkana gartee waa faamii gooyisee ni fannifnaa isa kana sheeticha kana fannifneeti akka inni gartee magaalaa tana keessa as keessa du'a namaan goon isaa kasiirii godhu jaaniitii waan kana haasoo jiran atis quba qabda si'u takka yoo gartee waan kanarraa taa'ise taa'uu baannaan ammoo waliin isin fannisuun keessan fannisu ammaa ta'e sabaatatti hin jiru nuti inumaa isin bira dhufee bara silaa yaa sheeka galatoomee taniiti akkuma bira dheetan sanii galatoomfachuu qabdan isin duubaa waan biraatti yaaddanii waan hin taane sheeka ifee gannoo godhii yaa sheeka an waaniin dhagee laal ana bira taaniiti waan kana hunda haasawanii ana bira taanii waa hunda waan hin taane hunda walii gaddiiganii si gartee sirra wal mareechaa jiran marii tana garteen si himeetiin jiran arra boru ka hin jenne sheeticha kana qabnee fannisuu qabnaa jaaniitii wal mareetanii nammee kan kun asirratti wal ta'anii jiran an birraanis gaa waa kana waa harka keessaa qabaate an hin beekon namni harka keessaa qabaatu malee waa hundaa hunaasoo beeyta an birrumaa shakkee gaa akka kiyyatti birraa shakkeetiin jiran daawwattoota keenya maaluma rabbiin waan akkanaa hin taane hundaa yaa baleeyso rabbummaan gartee kana meequ rabbumaa waa takka godhuu hin dandeessan isinis waa takka irraa fiduu hin dandeessu waa takka hanqan takka keessa irraa cabsita ammoo as keessa hin jiraanne kam as keessa yaman sanaa tana keessa walumaan hin jiraanne kam boo harifo hoo isinuma nama isinii tole hunda isuma akka nu godheetaniiti waan hin taane isatti haasoo godhuu barbaaddaniimi wallahi daawwattootan waan kanamu mee qonnoo isaanii dhiiraami haa godhani inshaallah waan irra geenye waliin arguu teenya kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu